Akkam jirtu hordoftoota chaanala keenya nageenyi fi tasgabbiin isiniif haa ta'u jechaa gabaasa oduu guyyaa har'aatiin odeeffannoo lolaa fi waraana naannoo keenyaa keessattuu dhimma TPLF fi Sudaan akkasumas waraana addunyaa keenyaa mudachaa jiran bal'inaan walitti fufinsaniin isiniif dhiyeessina. Hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin tura. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoowwan daangaarraan nu dhaqqabanii jiruun akka argisiisutti waraanni Sudaan keessatti humni raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humnoonni deeggarsa ariifachiisaa RSF gidduutti gaggeeffamaa jiruun torbee kana keessatti hammaachaa itti fufeera. Keessattuu naannoo Darfur keessatti lolli ka'ee uummata maatii fi keessatti mana ari'ee godaansa yaaddessaa ta'ee dhufee jira. RSF'n daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa dhiyoo irra jirratti sochii waraanaa babal'isaa jiraachuun gabaafameera. Kun immoo haala nageenya daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti dhiibbaa haaraa uumaa jira. Akka gabaasa godaantotaa fi bu'oota dhaabbata mootummoota gamtoomanitti uummanni Sudaan kumaataman lakkaa'aman lolicha dheensuudhaan gara daangaa Itoophiyaa keessattuu naannoo Amaaraa fi Beenishaangul Gumuzitti seenaa jiru. Gara dhimma TPLF fi sochii daangaa dhiyootti yoo darbinu odeeffannoo deemaa jiruun akka argisiisutti sochiin TPLF waraana Sudaan wajjin walqabatee xiyyeeffannoo ji'oopolitiksii naannichaa argateera. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoonni naannoo daangaa ergaan to'annoo daangichaa cimsuudhaan hordoffii cimaa keessa taasisaa jiru. Gama biraatiin bakka bu'oonni TPLF ibsa kennaniin waraana haaraatti seenuudhaaf fedhii akka hin qabnee fi waliigaltee Piriitooriyaa akka bachiisuu fi xiyyeeffannoo kennaa akka jiran beeksisaniiru. Haa ta'u malee mormitoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa naannichaa akka jedhanitti humnoonni daangaa irratti socho'an tokkoon tokkoon walitti dhufeenya meeshaa gargaarsaa fi teeknika Sudaan irraa argachuudhaaf yaalii gochaa jiraachuu isaanii shakkii haaraa uumeera. Kabajamtoota hordoftoota keenya gara gabaasa waraana addunyaa fi yeroo ceenu lolli Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamaa jiru torbee kana keessatti akkuma tuufetti jira. Humnoonni Raashiyaa bahaa Yuukireen irratti haleellaa rookeettii fi diroonii bal'inaan gochaa kan jiran yoo ta'u, gama biraatiin Yuukireen deeggarsa meeshaa waraanaa biyyoota dhiyaa irraa argattuun mormii cimaa gochaa jirti. Lolli kun tasgabbii dinagdee addunyaa keessattuu dhiyeessii xaa'oo fi daakuu qamadii irratti dhiibbaa guddaa geessisuu itti fufeera. Gamtaan Awurooppaa fi Waashingitan murtii fi dooliin shaanshikii fi haaraa Raashiyaa keessatti cimsaa dhufee jira. Gara bahaa dhiyoo yeroo deebinutti lolli Israa'el fi Hamaas akkasumas sochii humnoota Hizbollaa gidduutti ka'ee tasgabbii naannichaa guutummaatti jeeqaa jira. Gaazaa keessatti iyyaa fi dararaa namoota gidduutti mudachaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbileen idil addunyaa lolicha akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessaa jiru. Haleellaa diroonii fi rookeetota dhiyootti naannoo Galaana Diimaa irratti humnoonni Huutiin gaggeeffamu immoo daldala markabaa fi idil addunyaa irratti gufuu guddaa uumeera. Kun immoo gatii boba'aa fi meeshaalee addunyaa irratti daballii haaraa qaqqabsiiseera. Gara biraatiin Eeshiyaa keessatti walitti bu'iinsi shakkiin waraana Chaayinaa fi Taayiwaan gidduutti uumamee yaaddoo guddaa uumee jira. Chaayinaan sochii waraana babal'aa fi bishaan fi qilleensa Taayiwaan dhiyoo irratti gaggeessuu irratti fufteetti. Biyyoonni akka Ameerikaa fi Jaappaan sochii kana dhiyeenyatti hordofaa akka jiran yoo ta'u, naannoon Paasifikii fi tasgabbii dhabuun isaa dinagdee teekinooloojii addunyaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'a jedhamee sodaatama. Kabajamtoota hordoftoota keenya waraana naannoo keenya fi kan addunyaa walitti qabnee yeroo ilaallu addunyaan keenya tasgabbii siyaasaa fi dinagdee dhabuudhaan jeequmsa guddaa keessa jirti. Gatiin boba'aa fi dhiyeessi nyaataa fi godaansi namoota miliyoona lakkaa'amanii mudachaa jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN nagaaf tasgabbii deebisuuf marii dippiloomaasii gaggeessaa kan jiru yoo ta'u iyyuu lolli bakka fedhiin ji'oopolitiksii jiru hundatti uummachaa jira. Gabaasni oduu lolaa Koree naannoo fi addunyaa kan torbee kanaa hanga kanatti ture. Odeeffannoowwan haaraa fi gadi fageenyaa qophaa'an yeroo nu qaqqabanitti kan isin qaqqabsinu ta'a. Kanaaf odeeffannoo keenya filatamoo yoo argachuudhaaf peejii keenya like, share fi chaanala keenya subscribe gochuun hin dagatin. Yaada keessanii koomentii keessatti nu dhaamaa. Hanga gabaasa biraa wal arginutti yeroo gaarii.